waan har'a dhaabnu kun dhaloota dhufuuf hirkoo, dhaloota dhufuuf jireenya, dhaloota dhufuuf humna ta'a. Oromiyaa guututti iddoo hundatti aadaa fi duudhaa keenyatti deebi'uudhaan namni martuu biqiltuu akka dhaabu, biqiltuu qophaa'ee jiru nu harka jiru kana naamusa cimaadhaan, ogummaadhaan otuun caccabsiin otuu asii achi hin godhin akka dhaabnu asumaan waamicha koo dhiyeessuun barbaada. Naannoon keenya, uummanni keenya aadaa cimaa uumama faana jiraachuu qaba. Aadaa cimaa kana itti deebi'aa jirra. Isatti deebi'uu keenyaanis jijjiiramni olaanaan Oromiyaatti iddoo hundatti dhufaatti kan jiru isa kana jabeessinee kallattii maraan bu'aa olaanaadhaaf itti gargaaramuu danda'utu nurra jiraata. Isa gochuudhaan misooma keenya sadarkaa olaanaatti ceesuu qabna.